dubbii waaqayyoon arraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana dhaggeeffachaa kan jirtanii gooftaa Yesuus Kiristoositti kan jaallatamtan qulqulloonni arra sagaleen ergaa dubbii waaqayyoo isiniif qabu humna afura qulqulluun ka'anii adeemuu kan jedhudha. Humni afura qulqulluu kana kan dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe bartootaan yeroo xinnoo utuu hin turin humna in argattu akka nama uffata guutuu uffattuttis in uffattu jedheeti abdii guddaa tokko gala. Innis abdii kana gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaa osoo hin taane abdii abbaan koo kanaan dura isin abdachiise isa yeroo gabaabaatti dhaqee abbaa koo biraa isiniif erga jedheeti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamootatti dubbata. As macaafa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 4-5 irrattis kana hin arginu. Lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Itti dabalees Yohaannis bishaaniin isin cuube isin garuu baay'ee utuu hin turin hafuura qulqulluudhaan hin cuubamtu jedheeti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii guddaa kana dubbata. Bartoonni kun biyya lafaa keessa yeroo turan mana isaanii, jireenya isaanii, qabeenya isaanii hundumaa dhiisanii gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'an. Gooftaan kun waggaa 33 walakkaa biyya lafaarra deddeebi'ee waggaa 3 walakkaa bartoota tajaajilee namoota adda addaatti karaa adda addaa ofiisaa mul'isee ergaa sagalee misraachoo wangeelaa mootummaa waaqayyoo lallabee gara dhumaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaayyoo isa dhufeef akeeka isatti dhufeef mul'ata isatti dhufeef raawwatee du'ee du'aa ka'ee humna du'an utuu hin qabamin guyyaa 40 balkana 40 qaama jiraataadhaan lafarra deddeebi'ee abdii dhumaa kana abdachiise. Abdichis akkas jedha. Amma humna argattanitti Yerusaalemii hin bayinaa jedha. Abdii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galuuf kun abdii lafa xinnoo keessatti nama hambisu miti. Abdii qabaa keessatti nama hambisu miti. Abdii dukkana keessatti nama hambisu miti. Abdii namaa galamee lafarraa harkifatu miti. Abdii abdatamee raawwatamuudha. Akkas jedhe humna uffattu akka uffataatti uffattu humna argattu yemmuu humna argattan biyya tokko duwwaa deemtu miti jedhe. Biyya hundumaa amma handaara lafaatti Samaariyaa, Yihudaa, Yerusaalem amma handaara lafaatti deemuu dandeessu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii guddaa kana bartootaaf gale. Abdii guddaa kana ergamootaaf gale. Abdii kana kan galeef gooftaa Yesuusidha. Gara hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 yoo dannee dubbifne akkas jedha. Isin garuu afurri qulqullu yemmuu isinirra dhufu humna hin godhattu jedhe. Dadhabaa kan tureetu humna godhata. Laafaa kan tureetu humna godhata. Nama waan godhu dhabe tokkotu humna qabeeyyii ta'a. Jabaa ta'a. Nama cimaa ta'a. Nama dadhabaa tokkotti gooftaan sagalee kana dubbata ka. Yemmuu afurri qulqulluun dhufu humna guddaa godhattu. Gaafa sana hidhamtanii kan turtan ni hiikamtu. Gaaffii keessa kan turtan gaaffiin keessan hin deebi'a. Jireenyi keessan haala adda addaa keessatti booji'amee kan ture hin baatu. Ittis isin fuuldura ture isin hin danda'u jedheeti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii guddaa kana gala. Yemmuu humna godhattan kana Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaattis amma handaara lafaatti dhuga baatuu koo in taatu jedheeti dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf har'a sabni Waaqayyoo iddoo adda addaa teessanii dubbii Waaqayyoo kana dhaggeeffachaa jirtan humna Waaqayyoo kanaan akka sochootan, humna Waaqayyoo kanaan akka adeemtan, kan lallabdan, kan faarfattan, kan raajjan, kan tajaajiltan, waldaa kiristaanaa keessatti kennaa ayyaanaa adda addaadhaan faarfachuudhaan, kuwaarii keessatti tajaajiluudhaan, garee adda addaa keessatti kan tajaajiltan humni afurri qulqulluu kun sin barbaachisa. Humna kanaan lafa ga'uu dadhabde geessa obboleessa ko. Humna kanaan lafa ga'uu dadhabde geessa obboleettii ko. Humni kun nama taasisa. Humni kun dadhabaa jabaa godha. Humni kun isa kufee kaasa. Humni kun seenaa namaa geddera. Humni kun maqaa namaa geddera. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yemmuu abdii kana galuuf akkasitti hin jedhe. Gaafa humna kana argattanii amma dhuma lafaatti deemtu. Amma handaara lafaatti deemtu. Gaafa sana ittis arra jiru sin hin danda'u. Qabaan arra jiru sin hin danda'u. Jedheeti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee kana dubbata. Arra anis humna kana argachuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu waan sadan tokko isinitti agarsiisa. Iddoo adda addaa teessanii dubbii kana dhaggeeffachaa kan jirtan meena caqasaa waan sadii isinitti agarsiisa. Humna kana argachuuf maal gochuu qabna? Nuyi kiristaanonni gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amanne isa duukaa deemaa kan jirru humna kanaan deemuudhaaf daangaan keenya ballachuudhaaf mul'ati keenya ballachuudhaaf hayyaanni keenya bakkeetti ba'uuf dibata ittiin dibamne bakkeetti ba'uuf maal gochuutu nurra jira?
humna kanaan akka ergamootaa, akka bartootaa, akka Yohaannis faa, akka Phexros faa cabsinee ba'uudhaaf maal gochuutu nurra jira? Waan sadii isinitti agarsiisa. Mena dhaggeeffadhaa. Inni tokkoffaan sagalee Waaqayyoon guutamuudhaan, dubbii Waaqayyoon guutamuudhaan, sagalee Waaqayyoo nyaachuudhaan, dubbii Waaqayyoo dubbifachuudhaan yeroo hundumaa ganamas galgalas yeroottis yeroo maleettis dubbii Waaqayyoo of keessaa qabaachuudhaan arras sinittan hima. Iddoo adda addaa teessanii kan dhageessan dubbii kana waan Waaqayyoo sitti hime, waan Waaqayyoo siif dubbate, yoo waan lafarra harkifame fakkaate iyyuu, waan tutture yoo fakkaate iyyuu, waan hin raawwatamne yoo fakkaate iyyuu dhufaa jira. Eeggadhu. Gara mana kee dhufaa jira. Gara jireenya kee dhufaa jira. Dubbii Waaqayyoo ati dhageesse sun soba miti, dhugaadha. Bartoonni utuu isaan dubbifachaa jiranii, utuu isaan qayyabachaa jiranii, oolee utuu hin bulin gaafa guyyaa 10 Gooftaa Yesuus Kiristoos biraa ol ba'ee, biraa ol butamee, biraa deemee gaafa guyyaa 10ffaa Hafuurri Qulqulluun humna guddaadhaan gara isaanii dhufe. Arras dubbii Waaqayyoon dubbifatta yoo ta'e, abdiidhaan Gooftaa eeggatta yoo ta'e, sagalee Waaqayyoo sitti dubbate, kakuunni Waaqayyoo siif gale, mana kee teessee dhuunfaa keetti yaadannoo guddaadhaan Waaqayyo wajjin sagalee kana eeggachaa jirta yoo ta'e, Waaqayyo gara kee hin dhufa. Rakkinassi marsee jira yoo ta'e, rakkinni kee Waaqayyoon hin daangessu. Lolassi marsee jira yoo ta'e, lolli kee Waaqayyoon hin daangessu. Iyyumassi marsee jira, qabameen jira, anoo nama hin qabu, anoo afran hin qabu jetta yoo ta'e, dubbii Waaqayyoo si keessa jiraannaan fira kee miti, sagalee Waaqayyoo cabsee gara kee dhufa. Daggala si naanna'ee si marsee jiru duuffisaa, diigaa, caccabsaa gara kee dhufa. Kanaaf dubbii Waaqayyoo qabaadhaa, sagalee Waaqayyoo qabaadhaa, ergaa Waaqayyoo qabaadhaa. Waan Waaqayyo isiniin jedhe yaadadhaa. Keessa keessan keessaa ka'uu qaba. Keessa keessan keessaa sagalee Waaqayyo galagaluu qaba. Dubbii Waaqayyo galagaluu qaba. Yemmuu sana abdii Waaqayyo isiniif gale isinitti dhiyaatee jira. Yemmuu sana abdii Waaqayyo isiniif gale isiniif raawwatama. Yemmuu sana abdii Waaqayyo isiniif gale galma isiniif ga'a. Inni lammaffaan Gooftaa Yesuus Kiristoos humna inni dubbate kanaaf, hafuura inni dubbate kanaaf, ayyaanni inni dubbate kanaaf, amma daara lafaatti, amma dhuma lafaatti guyyaa hunduma kan sin wajjin ta'u siniif erga jedhe kan inni ittiin argannu inni lammaffaan humna kadhataadha. Humna kadhataadha. Akkas jedha waa'ee kadhataa macaafi qulqulluun keenya yemmuu dubbatu kadhannaa karaa sadii lafa kaa'a. Tokkoffaa irratti akkas jedha, hafuura qulqulluun geggeeffamaatii kadhadhaa jedha. Hafuura qulqulluun geggeeffamaa kadhadhaa. Inni lammaffaan yeroo hundumaa utuu gargar hin kutin kadhadhaa jedha. Yeroo hundumaa jechuun ganamas galgalas guyyaat yeroottis yeroo maleettis kadhadhaa jedha. Inni sadaffaan akkas jedha, dammaqaa kadhadhaa jedha. Waa'ee kadhannaa yemmuu dubbatu, waa'ee kadhannaa yemmuu dubbatu, Luqaas waa'ee kadhannaa yemmuu dubbatu, Luqaas boqonnaa 11 keessatti akkas jedha. Waa'ee hafuura qulqulluudhaaf dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra halkaniif guyyaa utuu hin dadhabin, utuu hin nuffin gara isaatti iyyaniif Waaqayyo Abbaan ammam waan gaggaarii isaaniif akennuree jedha. Arra kan kadhattan, arra fuula Waaqayyoo kan barbaaddattan, abdiin keessan, humni keessan kan laafeef kan tutture yoo fakkaate iyyuu fuula Waaqayyoo dura kan jirtan, Waaqayyo wajjin haasaa kan gootan, kadhannaan Waaqayyo wajjin haasa'uudha waan ta'eef, kadhannaan Waaqayyo wajjin dubbachuudha waan ta'eef kan kadhattan humni kun gara kee dhufa. Nan marfameem, nan qabameem, nan hidhameem, an naman qabuum kan jettu yoo jiraatte humna kadhataadhaan qabaa sisa si qabe keessaa ba'uun hin danda'ama. Humna isa si caale harkaa ba'uun hin danda'ama. Kanaaf humni kadhataa nama baasa. Ayyaanni kadhataa nama baasa. Kadhannaan daannoo diinaa diiga. Kadhannaan boolla seexanii namaaf qote duucha. Kadhannaan waan hin danda'ame tokko kan inni danda'amu godha. Kanaaf humna kadhataadhaan bira ga'uun hin danda'ama. Ergamoonni bartoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii kana galeefii jalqabanii balbala isaanii cufatanii, mana isaanii cufatanii fuula Waaqayyootti hin kadhatu turaniidha. Namni tokko isaan keessaa gad hin baane, namni tokko isaan keessaa adda hin baane hin kadhatu turaniidha. Gooftaa eeggatu turani, Gooftaa abdatu turani, nuu dhufta jedhanii eeggatu turani. Arras naa dhufta jettee kan eeggattu Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma dubbate siif dhufa. Humna kee kan haaressuun dhufa. Seenaa kee kan jijjiiruun dhufa. Mana kee kan jijjiiruun dhufa. Maqaa kee kan jijjiiruun dhufa. Dadhabaa jabaatti kan geddaruun dhufa. Humna guddaadhaan Waaqayyo gara kee dhufee seenaa kee hin jijjiira. Kanaaf kadhannaan humna guddaa qaba. Kadhannaan seenaa dhala namaa jijjiira. Kadhannaan waldaa kiristaanaa jijjiira. Kanaaf akka kadhattan iddoo adda addaa kan jirtan, sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan kadhannaadhaan wanta hin danda'amnetu danda'ama. Inni sadaffaan humna kana argachuudhaaf,
hayyaana kana fudhachuudhaaf abdii gooftaan galee kana bira ga'uudhaaf inni sadaffaa inni nu barbaachisu inni nu gochuu qabnu abdiif amantiidhaan waaqayyoon eeggachuudha. Abdiif amantiin waaqayyoon eeggachuudha. Ambaaqoom akkas jedheetu dubbata. Raajii isaa keessatti raajiin Ambaaqoom raajii guddaan tokko akkas jedhee dubbata. An iddoo waaqayyoon dhaabbatanii eeguun narra jiru dhaabbadhee nan eega waaqayyoon jedha. Haalli mijachuu yoo baate bitaan mirga gaafa ilaalu yoo natti dukkanaa'e waan ani ilaalu hundumtuu dalga yoo natti gale waan ani abdadhe yoo ta'uu dide waan ani naataa jedhee eeggadhe yoo naa raawwatamuu dide nan eega waaqayyoon. Hin dhufa gara koo waan ta'eef iddoo dhaabbatanii eeguun narra jiruun dhaabbadhee eeggadhaa'edha. Koobichatti ol ba'ee waaqayyoon eeggadhaa'edha. Arrasittani maan? Arrasittani maan? Abdattee yoo sii ta'uu dide eeggattee yoo raawwatamuu dide kadhattee yoo raawwatamuu dide eeggadhuun ta'a. Eeggadhuun raawwatama. Eeggadhu galma ga'a. Karaatti nafu waaqayyo abdiin sii galee abdii dhugaadha. Eeggadhu. Amantiidhaan eeggadhu. Amantiidhaan fuula waaqayyo turi. Amantiidhaan waaqayyoon abdadhu. Amantiidhaan fuula waaqayyo irratti cinii jabaadhu. Abdii keen kutin. Mogoleen keen laafin. Waan godhu dhabaan jiraatin. Abdii kutachaan jiraatin. Wayinis yoo ija godhachuudhaa baate. Horiin dallaa keessaa yoo dhibani. Gorontonis hundumtuu duwwaa yoo ta'e. Ani waaqayyoon abdiidhaan nan eeggadha. Waaqa na fayyisuttus nan gammada. Inni gara koo dhufa. Yemmuu gara koo dhufu. Inni miilla koo akka miilla biichee godha. Miilla koo akka miilla borofaa godha. Gaarotarra na utaalchisa. Gaarotarra na adeemsisa. Lafa yaadee ga'u dadhabeen na ga'a. Tarkaanfii koo daangaa koo dhiphatte bal'isa. Tarkaanfii koo gabaabbatte dheeressa. Nan eeggadhaa jedha dhiyeedha. Nan eeggadhaa. Nan abdadhaa. Jedheeti dubbata raajiin kun. Arras saba waaqayyoo eeggadhu waaqayyoon. Abdiin kutin. Humnan kutin. Hin dide waaqayyo. Hin dhiise waaqayyo. Waa'een koo afeera hin jedhin. Hin hamne waa'een kee. Hin dhokateera waa'een koo hin jedhin. Hin dhokanne waa'een kee. Waaqayyoo fuuldura jirta arras. Kanaaf abdii guddaadhaan waaqayyoon eeggadhu. Wantoota sadan kanaan fuula waaqayyoo fuulduratti warri abdatan warri eeggatan humna kan akka fudhatan sagalee waaqayyoo hin dubbata. Dubbii waaqayyoo hin dubbata. Anis arra qabiyyee kana sadaniin sin kakaasuu nan barbaada. Akkuma nama dubbadhe. Akkuma nama sagalee ammaa sanitti dubbadhe. Sagalee waaqayyoo of keessaa qabaachuudhaan dubbii waaqayyoo of keessaa qabaachuudhaan wanti hin danda'amne tokkollee hin jiru. Humna kadhataa qabaachuudhaan wanti hin danda'amne tokkollee hin jiru. Abdii guddaadhaan amantii guddaadhaan waaqayyoon eeggachuudhaan wanti biran ga'amne tokkollee hin jiru. Kanaan bartoonni abdatanii eeggatanii kadhatanii fuula waaqayyoo duratti gaafa guyyaa 50ffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee gaafa guyyaa 50ffaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti humni afurri qulqulluu inni waaqayyo abbaan abdachiise isa gooftaan Yesuus Kiristoos dhaqeen abbaa biraa isiniif erga jedhe boqonnaa 2 irratti hin dhufe gara isaanii. Yemmuu dhufe humni kun bubbisaa dhufe sagalee dhageessisaa dhufe lafa sochoosaa dhufe caccabsaa dhufe uursaa galaanaa guddaa kan fakkaatuun dhufe bubbee jabaa kan fakkaatuun dhufe gaafa dhufe mana isaan keessatti walitti qabamanii jiran iddoo isaan walitti qabamanii jiran mana isaan keessatti kadhachaa turan mana isaan keessatti dubbii waaqayyoo dubbifachaa turan keessatti dhufee manicha guute jedha. Qilleensa guddaan dhufee manicha guuteedha. Bubbee guddaadhaan dhufee manicha guuteedha. Afurri qulqulluun hin dhufee jedha. Gaafa dhufu arraba abiddaa kan fakkaatutu tokko tokko isaan irra taa'eedha. Gaafa sana namoonni turan namoota 120 ta'anii kadhachaa turan, tsoomaa turan, dubbii waaqayyoo dubbifachaa turan, abdiin eeggachaa turan. Nama 120 arraba abiddaa kan fakkaatutu irra taa'a. Phexros irra arraba abiddaa kan fakkaatu, Yohaannis irra arraba abiddaa kan fakkaatu, ergamoota irra kan biroo irra arraba abiddaa kan fakkaatu irra tataa'aa tureedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Abdii abbaan keenya erge. Abdii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdachiise. Arranni dhufe kun kaa guyyaa arranni irratti mul'ate kun sa dhufee irra taa'e irraa galu miti. Sa dhufeetti mul'ate irraa galu miti. Sa irra buufate irraa galu miti. Sa see tokko sochoosee irraa galu miti. Sa barabaraan irra taa'u. Sa barabaraan irraan deemu. Sa barabaraan keessa jiraatu. Sa barabaraan wajjin taa'u. Irra dhufe arrabaa ibiddaa fakkaata. Phexros gaafa Yohaannisiin ilaalu arrabaa ibiddaa turre jira. Yohaannis gaafa Phexros ilaalu arrabaa ibiddaa turre jira. Arras kan na dhaggeeffattan dubbii kana dhagaa kan jirtan na dhagaa sinittan hima. Sasirraa deemu sirra dhufa miti.
sasirra buufatee deemu miti, sase barabaraan sirra taa'u, sadiina fuula keerroo hari'u, sarakkina fuula keerroo hari'u, sadhukkuba fuula keerroo hari'utu dhufee sirra taa'a. Isa kana abdiin eeggadhu nan siin jedhe, isa kana kadhannaan eeggadhu nan siin jedhe, isa kana dubbii sagalee waaqayyoo qabaachuun eeggadhu nan siin jedhe, sasirra taa'u kana. Obboleessi isaa gaafa obboleessa isaa arrabaa biddaa kan fakkaatu irra ta'a. Ol irratti ilaalanii mana isaan keessa jiran guute hundumtuu arrabaa biddaa kanaan guutamani ka. Irraa calaqqeessa ture, irraa balaqqeessaa ture. Na dhaggeeffadhaa yaa saba waaqayyoo, na dhaggeeffadhaa yaa tajaajiltoota, yaa hojjetoota waaqayyoo. Akka kanaan duraan ta'u barrinni kana booddee waaqayyo baranni itti abiddaan saba isaa wajjin ta'u, baranni itti mul'ina guddaadhaan ijoollee isaa wajjin ta'u, baranni itti ulfina calaqqisu guddaadhaan si wajjin ta'u kunoo dhufeera, kunoo ga'eera. Ati maal keessa jirta? Bakkee irta moo kadhachaa irta? Bakkee irta moo dubbifachaa irta? Abiddatu gara kee dhufuudhaaf jedha. Abidda laga si ceesisutu, abidda daangaa kee bal'isutu, abidda tajaajila kee baasutu, abidda mul'ata kee baasutu, abidda nama si godhutu sirra taa'u dhufaa jira. Attamitti jirta? Maalitti jirta? Jireenya maal keessa jirta? Eessa jirta? Hafuurri qulqulluun ibidda guddaadhaan, bubbee guddaadhaan, sochii guddaadhaan gara kee dhufaa jira. Maal keessa jirtu obboleessa koo? Abboota eessa jirtu? Dargaggoota eessa jirtu? Waaqayyo addunyaadhaaf si kaasuuf gara kee dhufaa jira. Biyyi lafaa si eegaa jirti. Cubbuudhaan makamtee, jallinaan makamtee, ammeenyaan makamtee, abiddi sirra jiru kun hin qulleessa. Waan baay'ee guba, cubbuu guba, jallina guba, seexana guba, hojii hamootaa hundumaa guba. Inni gara kee dhufaa. Kadhachaa kan jirtu gara kee dhufaa. Abdiin eeggachaa jirtu kan jirtu gara kee dhufaa. Hin turru amma inni gara kee dhufaa. Seenaa kee jijjiiruu dhufaa. Maqaa kee jijjiiruu dhufaa. Biyya kee jijjiiruu dhufaa. Lafa kee jijjiiruu dhufaa. Waldaa kee jijjiiruu dhufaa. Tajaajila kee jijjiiruu dhufaa. Irra taa'ee ka. Irra taa'ee ka. Gaafa irra taa'ee duwwaa hafe miti. Hafuurri qulqulluun hunda isaanii irra bu'ee hafuurri qulqulluun jedha. Dubbachuu jalqabanii. Sochii hafuuraa jalqabe. Namni hundumtuu dubbachuu jalqabe waan keessa isaa jiru. Xinnaan hin dubbata, guddaan hin dubbata, inni barate hin dubbata, inni hin baratin hin dubbata. Humnatu dhufe, ayyaana dhufe, dibata dhufe, salafaa nama kaasu dhufe, sadaanga nama bal'isu dhufe, salaga nama ceesisu dhufe. Inni gara kee dhufa har'a. Humna dhabdee ofirra gatta'a kan jirtu, deemeen dadhabe kan jettu, kadhadheen dadhabe kan jettu, raawwatamuu dideen kan jettu, dhimmi koo jala aanee kan jettu, hin aanne jala, hin dhokanne. Waaqayyo si argaa jira. Waaqayyo si ilaalaa jira. Sagalee kana teessina dhaggeeffachaa kan jirtu. Waaqayyo seenaa jijjiiruudhaaf gara kee dhufa. Mana kee jijjiiruuf gara kee dhufa. Tajaajila kee jijjiiruuf gara kee dhufa. Harraba kee jijjiiruuf gara kee dhufa. Sagalee isa dubbatte miti. Abiddi kun lallaba kee jijjiira. Faarfannaa kee jijjiira. Raajii kee jijjiira. Dubbannaan ta'uu didee kan jettu har'a dubbadhuun ta'a. Faarfannaan ta'uu didee kan jettu har'a faarfadhuun ta'a. Natti cufameen kan jettu balbala bana abiddi kuni. Lola natti baay'ate kan jettu lolas fuuldura keerraa guggubee kaasa. Na dhagayi. Ergaan siif qabaa na dhagayi. Mana kee kan teessu na dhagayi. Iddoo adda addaa kan jirtu na dhagayi. Biyya fagoof kan dhiyoof kan jirtan na dhagayi. Humni waaqayyo gara kee dhufu kun seenaa kee geddara. Inni kan biraan hafuurri qulqulluun hin sochooseedha. Haalleluuyaadhaan. Sochii adda addaadhaan sagalee garaa garaa dhageessisuudhaan irra dhufe jireenya isaanii irra. Gaafa dhufu nama tokko duwwaa dubbata miti. Hunda isaanii dubbata. Wal dhaggeeffatu miti. Hunda isaanii waaqayyo wajjin haasa'a. Hunda isaanii waaqayyo wajjin dubbata. Sa hunda isaanii jijjiiruutu irra dhufe. Sa nama hundumaa jijjiiruu sirra dhufa barana. Barri kun bara keeti obboleessa koo obboleettii koo abboota koo haadhota koo. Barri kun bara keeti. Guyyaan kun guyyaa keeti. Raftee kan jirtu dammaqi. Dhokattee kan jirtu mul'atta. Abdiin siif galame waan hin raawwatamne yoo fakkaate hin raawwatama. Wanta waaqayyo sitti dubbate fagoo yoo fakkaate sitti dhiyoo jira. Kana booddee sadaffaa irratti afaan garaa garaa dubbachuudhaan irra dhufeedha. Afaan garaa garaa dubbachuudhaan. Afaan haaraa dubbachuudhaan. Inni tokko kan biyya gara biraa dubbata, inni tokko kan biyya garaa garaa dubbata. Dubbachuu jalqabanii. Gaafa hafuurri qulqulluu kun bifoota kana sadaniin dhufee irratti mul'ate. Namoonni Israa'el biyyoota adda addaatti tamsa'anii kan turan, biyya adda addaatti faca'anii kan turan,
ayyaana guyyaa 50ffaa ayyaaneffachuudhaaf ayyaana makarii minaan isaanii makaratanii minaan isaanii galfatanii qabeenya isaanii irraa aarsaa dhiyeessuudhaaf waaqayyoon waaqessuudhaaf biyya kanatti Yerusaalemitti iddoo adda addaarraa biyyoota 14 irra kattatamsa'an dhufan iddoo kanatti Phexros faa Yohaannis faa Maatiyos faa ergamoota 12 namoota adda addaa namoota 120 ta'anii wajjin humna kanaan guutamanii ayyaana kanaan guutamanii dibata kanaan argatanii utuu isaan waaqessaa jiranii afaan namoota biyya garaa garaa dhufanii kana dubbatu sagalee adda addaan dubbatu qooqa adda addaan dubbatu utuu isaan afaan kanaan dubbatanii warri ayyaana kana ayyaaneffachuu dhufan hin dhaga'an jarreen naannoo kanatti walitti qabamanii jiran galiilota miti warra waan beenne miti warra hin baranne miti warra naannoo kanarraati naannoo galiilaatti argaman miti akkamittiin afaan nu itti dhalanneef ittiin hojjennuuf ittiin jiraannu kana dubbachuu danda'u jedhanii gaaffii guddaa keessa galanii Phexros achitti gaditti ba'ee ergamoonni 11 hundumtuu bira dhaabbatanii duukaa dhaabbatanii Phexros dubbii jalqabe ergamoota 11 wajjin ka'anii duukaa dhaabbatanii harka mirgaa ol kaasaniif nus isaa wajjin dubbiin jedhu dhageenya jedhanii dubbiin jedhu dhugaadha jedhanii harka laataniif Phexros akkas jedhe yaa jarananaa jedhe nu hin machoomne miti nu qalbii dabarsine miti akka aadaa warra Israa'elitti akka aadaa warra Yihuudootaatti ganama keessa namni sa'aatii 3tti dhugee hin machaa'u nus dhunne hin machoomne ganama keessa namni sa'aatii 3tti kana taane kun waaqayyo abbaan karaa abaabilii keenya Daawit isanni dubbate karaa raajicha Yu'eeliin isanni dubbate foon qabeessa hundumaa irratti bara dhumaa irratti afura koo nan dhangalaasa dargaggoonni mul'atan argu raajiin dubbatu abboonni abjuun abjuutu nama hundumaa irratti afura koo nan dhangalaasa bara dhumaa irratti jedhe abdii galame sanatu har'a nuuf raawwatame har'a nan yaanumne machi miti kan akkan nu godhe abdii waaqayyo nuu galeen raawwatame kakuu waaqayyo nuu galeen raawwatame jedhe Phexros lallabatti fufe sittani maqaa abdii waaqayyo siif gale yoo bara lakkoofsise jaarraa lakkaa'em kan jettu hifuu dideem kan jettu bari'uu dideem kan jettu hin dhufa gooftaan gara kee hin dhufa Yesuus gara kee ifa guddaa baatee dhufaa jira ulfina guddaa baatee dhufaa jira dibata guddaa baatee dhufaa dibaan kun awwaala kee nama baasa dibaan kun dabeessa jagna godha dibaan kun wallaalaa beekaa godha dibaan kun safara kee asi baasa dibaan kun awwaala kee bana na dhagayi abdiin kee dukkanaa'ee nafu manni kee cufaatti nafu akka dhokatteetti naftu akka ari'atamteetti naftu waaqayyo ulfina mul'isu guddaadhaan gara kee dhufa ulfina mul'isu guddaadhaan gara kee dhufa jedhe kaa Phexros itti fufe dubbisaa sagalee isaatti fufe ergamoonni duukaa dhaabbatanii jaranana yemmuu humni afurri waaqayyo namarra dhufu mee waan ta'uun sin itti agarsiisa mee waan ta'u hojjennuun sin itti agarsiisa afurri qulqulluun gaafa namarra dhufu inni wallaalaa beekaa godhu kun gaafa namarra dhufu inni dadhabaa jabaa godhu kun gaafa namarra dhufu inni nama haasaan beekne haasaa barsiisu kun gaafa namarra dhufu waan inni nama keessatti hojjetuun sin itti agarsiisa inni tokkoffaan abidda lallabaa guddaa tokko sitti qabata humna lallabaa sitti qabata humna sagalee waaqayyoo sitti qabata sagalee dubbisaa turte sagalee qayyabachaa turte sagalee akka nama hojii hin qabne matsaafa dubbisaa turte akka nama wanti tokko macaafi kun hin hojjenne callumattee macaafa dubbisaa turte gaaf tokko ka wangeelatti dubbifte sagaleetti dubbifte ergaatti keessa kee kaa'achaa turte keessa keetti galagala ka'an ofumaan dubbiseen ofumaan baradheem ofumaan qayyabachaa tureem anoo waatti hin hojjenne hin lallabne madarakii hin arganne iddoon itti lallabu hin arganne saban itti lallabu hin arganne biyyan itti lallabu hin arganne kan jettu na dhaggeeffadhu ki'a keeti guyyaa tokko galagala hin galagale kaa Phexros keessaa hin ka'e kaa Phexros keessaa dubbachuu jalqabe yaa jarananaa jedhe isin jedhe Yesuus Kiristoos isa isin awwaaltan isa isin waraantan isa isin ajjeeftan isa isin fanniftan isatu humna kana erge jedhe isaa jedhe arraba isaatu baname arraba kaleessan beeku jedhe arra beeka jedhe arraba kaleen danda'u jedhe arra nan danda'a jedhe dandeettiin sii dhufa humna kanarraa kan ka'e afurri qulqulluu guddaan gara kee dhufa humna kanarraa kan ka'e
Ayyaanni guddaan sii dabalamu humna kanarraa kan ka'e. Waan lallabdeen beeknee lallabda. Harraba kee jijjiirama. Waaqayyo harraba kee irra dubbii guddaa ka'a. Ergaa guddaa ka'a. Nan laafeem kan jettu laaftuun kaata. Nan dhokadheem kan jettu dhokattu hin mul'atta. Nan awwaalameen kan jettu awwaala kee diigama. Waaqayyo ibidda si keessa ka'e kana ibiddi kun amma bara baraatti sirra taa'ee humna kanaan wangeela lallabda. Lallabuu jalqabe Phexros. Dubbachuu jalqabe Phexros. Utuu inni lallabu namoonni 3,000 hin dhufani. Yaa Phexros jedhan harka ol kaasanii maal goonu? Maal goonu nuyi? Maal goonu akkamittiin fayyuu dandeenya? Jireenyi keenya akkamitti argata? Jireenyi keenya akkamitti furmaata argata? Maal goonu jedhani. Phexros akkas jedhe. Yesuus Kiristoosiin amanuu dadhabdanii, fudhachuu dadhabdanii, irratti olii galtanii, irratti mari'attanii, lola irratti bantanii, dabarsitanii harka ormaatti laattanii, itti faradame hin fanniftanii, hin ajjeeftanii, Waaqayyo Abbaan isa du'aa kaase isatti amanaa. Isinis manni keessanis maatiin keessanis hin fayyitu. Kiristoos Yesuusitti amanaa. Karaan dhugaan jireenyi isaa. Kiristoos Yesuusitti amanaa. Jireenya dhugaatu burqaa Yesuus keessaa. Kiristoos Yesuusitti amanaa. Balbala cufamee banama. Kiristoos Yesuusitti amanaa. Duwwaa mana kee guutaa. Kiristoos Yesuusitti amanaa. Nagaa mana kee hin jirre deebi'a jedhe. Namoonni 3,000 guyyaa gaafa sanaa jilbeenfatanii harka laadhatanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhatanii. Isa karaaf dhugaaf jireenya fayyina ta'e simatanii fayyisaa isaanii gooftaa isaanii godhatanii fudhatanii. Phexros lallaba kanaan namoota booji'e. Har'a lallabin harkatti bushaa'eera. Harkatti dadhabeera. Humnas dhabeera kan jettu. Hafuurri qulqulluun humni gara kee dhufu kun lallaba haaraa afaan keef laphee kee keessa ka'a. Jireenya keetu jijjiirama isaa. Dubbii Waaqayyoo nuyi dhageenye kun sagalee Waaqayyoo nuyi fudhanne kun namoonni baay'een akka waan gatii hin qabnetti ilaalaniiru lakkaa'aniirus. Jireenya, ulfina, ifa. Guyyaa gaafa sanaa jalqabee bartoonni gooftaan sagalee inni itti dubbate gaafa humna kana argattan amma dhuma lafaatti biyya lafa hundumaa deemtu jedhe. Guyyaa gaafa humna kana argataniiti jalqabanii kaabar, kibbar, ba'ar, lixar balballi banamuu jalqabe. Gamasii waamu, gamanaa waamu, garasii waamu, garanaa waamu. Laga gamaa waamu, orri gamaa waamu, orri garanaa waamu. Sababni isaa isa barbaadamaatu keessa jira. Inni barbaadamaan kun nama barbaadamaa si godha. Inni filatamaan kun nama filatamaa si godha. Qomoo kee miti, fira kee miti, qabeenya kee miti. Arrannan sitti dubbachaa jiru abbaa qabeenyaa tokko nama barbaadamaa si godhachaa jira mini. Hafuurri qulqulluutu nama barbaadamaa si godhachaa jira. Humna lallabaa si keessa ka'a. Humna sagalee Waaqayyoo si keessa ka'a. Sagalee Waaqayyoo si mul'achuudhaan si keessa ka'a. Yemmuu dubbattu, sagalicha gaafa dubbattu, ergicha gaafa dubbattu hin barbaadamta. Dhukkubsataa lafa ka'anii si barbaadu, du'aa lafa ka'anii si barbaadu, naafa lafa ka'anii si barbaadu, jaamaa ka'anii si barbaadu. Waan hiika hin qabne tokko ka'anii si barbaadu. Hafuurri kun gaafa inni sirra dhufu. Hafuura kan argannaan nama barbaadamaadhaati. Na dhaggeeffadhu. Wangeelli nuyi qabnu. Wangeelli nuyi qabnu. Wangeela humnaati. Wangeela fayyinaati. Wangeela seenaa geddaruudha. Wangeela hidhaa hiikuudha. Wangeela du'aa kaasuudha. Wangeela naafa diriirsuudha. Wangeela seenaa jijjiiruudha. Hafuurri qulqulluun wangeela humna qabu kana akka ati lallabdu si godha. Lallaba kootu humna dhabe kan jettu. Waldaan kiristaanaa iddoo adda addaa jirtan dubbii kana kan dhaggeeffatan dhagaa. Jijjiirama ta'uu dide. Hafuurri qulqulluun ammoo hojii dhiiseera. Dadhabeera kan jettan. Hiika dhabneerra maal goonu kan jettan. Cubbuun sababa iddoo qabateef, jallinni waan baay'ateef. Hiika dhabdanii kan jirtan darga isinitti galee kan jiru. Har'a na dhaggeeffadha darga isinitti hin galu. Humna hafuura qulqulluun cubbuun hin mo'ama. Hafuurri qulqulluun nama kee jiraannaan, hafuurri qulqulluun dhaloota kee jiraannaan cubbuun humna hin qabu. Cubbuun mo'icha hin qabu. Dhaloota keetti cubbuun hojjechuu hin danda'u. Dargaggeessa sirkaa fuudhee hin ba'u.
afura qulqullu boojita gaafa sana humna waaqayyo boojita gaafa sana mana waaqayyo boojita gaafa sana afura qulqullu kan dhaamsitan bobeessaa humna afura qulqullu kaasaa lallabdoonni dubbii kana dhageessan sochoosaa humna afura qulqullu sin duukaa jira waaqayyoon hojjetaa waaqayyo sagalee kana dhageeffachaa kan jirtan geggeessaa waldaa kiristaanaa afura qulqullu sochoosaa jallina waldaatti ol ga'ee gadi ba'a hejjoo ol galee gadi ba'a hammeenya ol galee gadi ba'a kan inni ittiin gadi ba'u tooftaan inni dhugaaf inni dhumaan humna afura qulqullu waldaa keessatti ol kaasuudha keessummeessuudha afura qulqullu ol gashuudha hayyaana ol gashuudha dibata ol gashuudha gaafa sana gadi ba'a cubbuun kanaaf dhaloonni of qopheessaa kadhatatti deebi'a kadhata kan dhiiftan sagalee waaqootti deebi'a sagalee waaqayyoo kan dhiiftan abdiitti deebi'a abdii kuttanii kan sokkitan jireenya gadhiisitti kan deebitan waaqayyo irraa kan fagaattan yaada waaqayyo irraa kan fagaattan dubbii waaqayyo irraa kan fagaattan maallu godhe amma irraatti unuma waaqessina unuma kadhanna unuma akka goona jettanii kan sokkitan kottaa gooftaan dhimma sirraa qaba kottu yesus kiristoosiin hojjechuu barbaada waadaan ni gaaficha qofaatti sii gale waadaan ni gaaficha karaa raajii nama sanaa sii gale karaa namoota adda addaa kan inni sitti dubbate arra waaqayyo sii raawwatee siin hojii dinqii hojjechuu barbaada siin waaqayyo biyya jijjiiruu barbaada siin waaqayyo addunyaa jijjiiruu barbaada safaraan miti waaqayyo kan inni si dibuu barbaadu mandara tokko miti waaqayyo kan inni si dibuu barbaadu addunyaadhaaf beektotaaf gurguddootaaf warra fagoo jiraniif warra fagaatanii jiraniif waaqayyo si dibuu barbaada warra hidhamanii jiran akka hiittuuf warra dukkana kee jiran akka baaftuuf warra abdii kutanii jiranitti akkati wangeela mootummaa waaqayyo lallabduuf humna guddaan waaqayyo gara kee dhufuu barbaada afurri qulqulluu kun akkasittiin gara kee dhufuu barbaada gaafa dhufu waaqayyo nama addaa si godha manni kee jijjiirama jireenyi kee jijjiirama tajaajilli kee jijjiirama waaqayyo soogidda barbaadamaa si gochuu barbaada kanaaf obboleessa koo obboleettii koo gara carraa kanatti sin affeera abboota koo waldaa kiristaanaa gara carraa kanatti sin affeera